labbii haadha abbaa keenyarraa kan ka'e. Durbi yeroo akkasitti boosu garaa nama nyaattu adara. Yaa Oromoo uu iyya dabarsa. Daabboo lamaan isinii fide faamasoota irraa. Yeroo namni waan hin taane fidu jajjabeeffamu irra geenye irraa. Addunyaa irratti hirrinii fi hanqinni dhiirotaa jiraachuun gabaafame. Ajaa'iba kun. Jamaa isa dhiirri qaalii ta'e yoom dhageessan isin? Urjii kalee galgala ja'a nama hawwii nabiraan bee akkam godhamee naaf himi akkam godhu. Dubartoonni duddubbee keenya akkasii taasiftuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu. Jiruun jireenya afaan akkamiin isin jedha har'as viidiyoo kabiraatiin isin deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo barbaarsoo bashannisiisuu kan ittiin fataa zana jennu erga walirraa bannee engedda viidiyoo kabiraatiin isin deebi'eetan ture. Har'a immoo kuna viidiyoo lammaffaa keenyaan isin deebinee irraa jechaadha. Jaalala isin viidiyoo engedda irratti na agarsiiftan immoo hedduu tokko isin galateeffachuun barbaada. Innas wal qabatee YouTube irratti suuraa tokko post godheetan ture. Maal jedheen post godhee warri barumsa YouTube barachuu feetan jalqabaa haga xumuraatti jechaadha. Viidiyoo editingii akka thumbnailitti hojjennu akkaataa YouTube itti banannu jalqabee jechaadha. Haga xumuraa haga YouTubein keessan kaffaltii isiniif jalqabutti barumsa guutuu isiniif kennuudhaaf qophoofnee jirra. Biyya eessaayyuu taatan onlaayiniidhaan barachuu dandeessu. YouTubein egaa yeroo ammaa keessatti hojii gaariidha, biizinasa gaariidha. Kanatti warri hirmaachuu fedhii qabdan bilbila kanaan na dubbisa. Gatii madaalawaadhaan waan hedduu barattu jedheetan yaada. Akkuma isinitti hime YouTube banuurraa eegalee seetingoota garaagaraa kan YouTube qajeelchuurraa eegalee gorsa garaagaraa waan hojjechuu qabdanu akkaataa viidiyoo riikardatti gootanu viidiyoo editingii thumbnail akkasinitti hojjettanu kanaan booda immoo yeroo hojjettanii kaatanii chaanaaliin keessan monetize ta'uudhaaf ga'e immoo akka monetize'itti gootanii qarshii isiniif kafaluu eegalu guutuu isaa barumsa isiniif kennuudhaaf qophaa'eetan jira. Warri barumsa kana barbaadan akkuma bilbila amma isiniif kaa'e bilbila sanaan keessoodhaan na dubbisa. Itti hirmaadhaan isiniin jedha. Jalqaba kanaaf namoota muraasa barbaanna WhatsAppidhaan yookaan Telegramii yookaan Imoodhaan qunnamuu dandeessu. Kanaaf itti hirmaadhaan isiniin jedha. Warreen immoo gara chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan subscribe godhuudhaan hundi keessanuu viidiyoo kana akkuma dhengedi jaalala keessan laayikiidhaan natti agarsiiftan laayik gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Haasaa isinitti dheeresseera dhiifama gara viidiyoo. Baay'ee footoo caalaa lafatti baay'ee bareeda. Dhugaa? Atillee baay'ee bareeda. Sittan beeka. Natti baate fakkaata. Sagaleen keessa gaafa haasoftu gurratti namatti tola. Bareeda? Eeyyee nama. Kan keelli sagaleen kee baay'ee bareeda. Sittan beeksas. Gaafa kolfitu baay'ee bareeda. Dhugaa? Dhugaa. 1 month later. Ji'a tokko booda laalaa. Ji'a tokko booda. Sigaa maaloo anaa badarka wal barree akka qoosaatti ji'a tokko taane. Ji'a tokko kunni. Maarree yoo yaadatte jaarraa wal barree mana. Maarree. Mandi akka fiigaa gooyichi. Kabajuu laatan jedhee. Anfarsee keenya kabaj. Dhugaan kabaj. Dhugaan kabajna. Maarroo kaba. Sigaa bareedduu koo. Akkatti warra barree jaalattaa. Isa gaafa siimni. Maal godhe? Durbaa miti ati. Maal? Akka durbaa rubee dhugaa. Maal ati immoo kan dhiiraa taasisaa hortamoo? Ani solla dhiira nama. Bareedduu koo. Isi gaana naasini. Sinyaalla. Anis. Wanti kana warri beektan yeroo duraa wal kabajamaa isa balaadha. Dubbiin kun iyyuu mimmi'eessuun baay'ee dhiira ijoolleen dhiiraayyuu yeroo fakkeenyaaf durba nu bira jechuun gizee durbaan haasa'anu jechaadha. Gizee durbi dawwalti hello akkam nagaadhaa baqa sagalee jara laaffisanii waan arge jechaadha. Gaafa nu biratti dhiisaan haasofna. Durba dhiira qofaa miti. Ijoolleen durbaas akkasiidha. Hamma wal bartanutti immoo gaafa wal bartanii keessa walii fixxanii gurbatti maal abbaa kee silkiin kaastu beektu jedhee yaada. Ijoolleen durbaa gaafa dhokatanii onlaayiniidhaan haasa'an dhuguma akkasitti haasa'u ilaalaa.
Urjii kalee galgala ja'a nama hawwii na biraan ba'e akkam godhamee naaf himi akkam godhu. Miskiina wallaanatti dhukkee irraa kaasaa gara kiyya sirri. Qaramaa na bira dhufe immoo asitti erga sila. Rakkoon qabumaaf akkasii bira dhufeen gaafadha naa ergeeti. Naa gaafadhu yoo siin jedhe akkam godhu siin jedhe ani. Akka gootu sitti maatimaa rakkattee na ergi. Aanjii waree kedhaa bakka godhu natti himi galchumoo akkam godhu. Bara gali jechifattas godhadha na ergi siin jedhaan jiru. Si ergaan jiru maafan si ergama maal irraa fuchuuf. Haa wuddii heelu kalamaa hidhee kan taane taate haadha galchuuf. Amma maal taree galcheettamu ofuma biratti dhiisinaan jettame. Galchuu biratti illee isin na bira dhiisadha. Ayayyuutii garaas nyaate na erguun. Summaa garaas nyaadhu yeroo na erginaan jettu. Amma ija kana ija galchaaf illee jirtu yaa hayyuutii. Waan manatti nama dhufe tokkoon akkamitti galiidhaan hiree. Akkanaan iftuu kadimii mistetti maraattummaan ibiddatti qabdee qaraa ofiif hin jettu maalii hin galcheette. Anuu furmaata wayinaa keessa hidhee dhufee si gaafachuu kiyya badiin kiyyashi. Hayyuutii furmaanni isaa jecha anumaa dabarsuudha. Durumaa nan beekaa bara akkoof jaallatu yemmaa turabi. Amma dhaqee siimamuu naa galchita. Wallaahi biti ajjaan adda siggee tokkoon jalaa badii durga kaleessaati wayisa ta'etti. Yemmaa turabii kanaan na asfaraarraa dhufteedha kitti midee miigalchaan jiruan silamaan qabattu seeraan. Jaan amma qabaan barbaachisa biiftitti ofumaan zoora. Bare seeraan qabamnaan uummata qabaa balleessitanii malee. Akkas taanaan kaaddisii kana seerumaan qabeera maal ta'e na jalaa bajiree. Ayi miskiidha keetuma ta'u hundi duumee qooliin baasa samuuna. Bacirraash ol baasettu luftee. Narraa zimmadhimee amma yoo ol baasu dhaqaa jiraanii usinarraa. Itti cabsita galte karaa bishaanuma qorra bira kaayatti. Dhalaan akka maraatteetti dhalaan safuudha boo safuudha boo addiidhuma kana taatanii keessattuu ijoolleen biyya qoyyaa addiidhuma kana maraatina keessan tiktookii irratti baastanii jettanii. Yaa rabbi na jaanu baase kaasa kana yaa rabbi na jaanu baase nama maal jenna. Innaa kanaan wal qabatee immoo dhiirri qaalii ta'eera jedhan jechaadha. Isinii galee ani yuutuubiin hojjedhuun qabu waan argeen jira mee ilaalaa. Addunyaa irratti hir'inii fi hanqinni dhiirotaa jiraachuun gabaafame. Ajaa'iba kun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa isaa jalqabaa kan bara 2025 baasee jira. Pilaaneetii lafaa irratti namoonni biiliyoona 7.8 ta'an ni argamu jechuun gabaasa isaa eegala. Kanneen keessaa dubartoonni biiliyoona 5.6 yoo ta'an dhiironni ammoo biiliyoona 2.2 ta'uu keenya hima. Kanaafuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun dubartoonni ilaalcha dhiirotaaf qaban irratti of eeggannoo akka godhan gorsaa fi akeekkachiisa dabarsee jira. Sababbiin isaas dhiironni biiliyoona 2.2 qofa waan ta'aniif jedha. Dhiirota biiliyoona 2.2 kanneen keessaayyuu dhiironni biiliyoona 1 ta'an gaa'ila godhatanii jiru. Dhiironni miiliyoona 130 ol ta'an mana hidhaa keessa jiru. Dhiironni miiliyoona 70 ol ta'an rakkoo fayyaa sammuu fi dhibee adda addaatiin rakkataa jiraatu. Kana jechuun waliigalaan dhiironni gara biiliyoona 1 qofa ta'an gaa'ilaaf kan argaman jechuudha. Dhiironni biiliyoona 1 hafan sunis dhibbantaan 56 hojii dhabeeyyiidha. Dhibbantaan 3 namoota saalqunnamtii wal fakkaataa raawwatanidha. Dhibbantaan 1 luboota kaatolikiidha. Dhibbantaan 10 obboleewwan warra yookiin fira dhiyooti. Dhibbantaan 30 ammoo umriin isaanii waggaa 65 oliidha. Kanaafuu dubartoonni dhiirota gaa'ila qabanis ta'e kan hin qabnes ija kabajaan ilaaluu qabu jedha. Kun gabaasa qoratamee gama dhaabbata mootummoota gamtoomaniin gabaafameedha. Amma kaa dhiironni qaalii ta'uu kennam kan mirkaneeffanne dubartoota biiliyoona 5.6 keessaa osoo hin fuudhin hafaniif maaltu fala jettanii yaaddu? Koomeentii keessaan yaada kennam. Egaa akkuma asirratti qaalii ta'aniidhaan jamaa kinooriin keessan qaalii ta'e kunoo. Dhiirri qaalii ta'e garuu koo dubartoonni ani jaalallee qabu. Hariin baniin aadamu addunyaa kanarra deemu namni jaalallee hin qabne hin jiru durba ta'e. Eessa jinnii jalqabdan immoo jinnii jalqabdan nutti himaame. Isin gaafatame hin gaafatamtu jaha qabna jettu amma isin jaha. Dhiira tokko 10 12 xabbasaa natti fakkaata dacha abbaan isaa xabbasu inni kaan lafatti hafee kunoo. Dhiirri qaalii ta'eedha maaliifuu nu kabajaa isinii galee. Yaa Oromoo iyyaa dabarsa. Iyyaa dabarsa.
share copy link repost na godha mana kiyya kana warning natti kennee jira dabboo lamaan isinii fide faamasoota irraa intaloo duwaa jirtu tashiita gurgurtu sanii fi taafaan guddoo makii arsii baalagizee faamas Saudi Arabiyaa irraa dabboo namaa kanniin lamaanii bifa ajaa'ibaatiin paartii tokko hanga 4 qabadhee isinii dhufee jira. Gasti irratti isin affeera jedhee akkuma gasti irratti bayan daqiiqaa 14 booda gasti irraa na darbe sila san ta'eefu share copy link repost na gochuudhaan mana kana akka inni warning narraa kaasee ani affeerraa isinii fidu na taasisa. Wallahi isuma dhugaa ifa jajjabeeffadha isin fayyadaa jajjabeeffadha isin fayyadaa jajjabeeffadha namni daabboon ta'e ala hin jirre harmallaa ta'in ta'in share copy link repost na godha. Wallahi na jajjabeeffadha isuma dhugaa rabbi lesh sa'aatii ho'aatu ufittiin oofne harka maal gootaa sa'aatii qorri deemeen ufitti sa'aatii qorri seenaa jiran ufitti ooftan abbuuk wasaka wallahi gattu is makii arsi durhanuma ufitti oofaa jirti isin makii ilaalamu tunoo namittiin eessaanu gabbaa ta'e diqaalaan. Baay'ee yeroo kamirra geenya irra beektu yeroo namni waan hin taane fidu jajjabeessamee share copy link godhan bura jirra isinii galee akka tokko nurkaa badeem jechuun maal isinii dubartoota jedhan keessattuu kan akkas viidiyoo qullaa waan argee barbaadu jedhan maal isinii godhamee meenatti maamee maal isinii godha yeroo akkasii yeroo wanti akkasii jaallatamu irra geenye baay'ee barana kana maaltu jalqabame AI'nis jalqabameera isinii galee fakkeenyaaf dubartoonni akka feetan TikTok irratti of gadhiiftanu mataan kun isinitti kaa'amee kana gadi qullaadha kan biraatti isinitti galchama akka waan qullaa jirtanutti suuraadhuma keessan fakkaatatu post godhame jechaadha. AI'n akkasitti hojjetamee ijoolleen namaatti taphataa jiru. Kana malee kana qofaa miti laa warri TikTok irra akka feetan of gadhiiftanii akka barbaadan waan arge goota kanaaf durba miidiyaa irra fiidde waan arge dhiirri hin fuudhu waan arge kan jedhuufi kanumaaf waan biraatiif miti maaliif of eeggadha. Wallabbii haadha abbaa keenya irraa kan ka'e yeroo hundaa bakka wallabbiin kiyya waaqanillee yoomuu akka ijoollee ormaa yeroo amma fakkeenyaaf namoonni haadha abbaa isaa wajjin hin taane iddooma garaagaraa deemanii yookiin wajjin ta'an hin tidheedhan keenya qofaatti maayadan jedha yeroo hundumaayyuu. Garaa nama namaatu mucattiin kun adaraa durbee yeroo akkasitti boossu. Egaa viidiyoon har'aaf qabadheef kana fakkaata asinitti ture isin bohaarse isin gammachiise yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroo Show ma'assalaama.